Oduu cabsaa waliigala Sudaan hunda keessatti mormiin gaggeeffamaa jira. Sudaanonni miliyoonaan lakkaa'aman daandiirra ba'anii jiru. Karaan galma kaartumitti galchuu fi baasuu mormitootaan cufameera. Waliigala Sudaan hunda keessatti mormiin gaggeeffamaa jira. Sudaanonni miliyoonaan lakkaa'aman daandiiwwan irra ba'aniiru. Karaan galmaa fi baha kaartum mormitootaan cufameera. Mootummaa Alburahaan akka aangoo gadhiisu gaafachaa jirus jedhameera. Sudaan waraana gaggeessa jechuun waraana ishee gara daangaa Itoophiyaatti fiddee ho'istus mootummaan Sudaan akka aangoo gadhiisuuf hiriira mormii guddaa gaggeeffamaa jira. Halkan edaa jalqabanii Sudaanonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daandiiwwan mara irratti ba'uun mormii isaanii dhageessifachaa jiru. Yeroo ammaa kana bakkeewwan daldalaa fi daandiiwwan baay'inaan hiriira mormitootaan cufamaa jiraachuu odeeffannoowwan ariitiin ba'aa jiru. Odeeffannoo wal qabateen mootummaan Sudaan raayyaa ittisaa isaa gara daangaa Itiyoo Sudaan erguun karaa keessootiin sosochii mormii irratti ka'ee jiru bifa barameen humnaan to'achuu akka hin dandeenye ibsamaa jira. Itoophiyaa waliin naannoo daangaa irratti gara waraanaatti galuu barbaaddus yeroo ammaa sababa rakkinoota keessaa irratti ka'aniin cinqii dabalataatiin qabamanii hooggantoonni waraana isaanii dhoksaan gara kaartumitti deebi'aa jiraachuu ibsamaa jira. Waraanni Itoophiyaa naannoo daangaa sanaa jirus mootummaa irraa ajajni yoo kennameef waraana Sudaan haxaa'ee lafa isaan qabatan irraa baasuuf ajaja eegaa jiraachuu odeeffannoowwan ba'aa jiru. Humni wayyaanee Eertiraan na rukutaa jirti jechuun iyya isaa jalqabeera. Odeeffannoowwan itti aananiin torbanoota muraasa dura waraana Eertiraa waliin gara waraanaatti galuuf shira xaxu. Humni Eertiraa hurummeessee kan ture garee wayyaanee yeroo ammaa gatii dadhabeef waraana dhaabsiseera jechuun boo'icha isaa dhageessifachaa jira. Ajajaan garee sanaa Taaddasee Warradee karaa dimtsa wayyaanee dhiyaachuun nuyi dhiisneerra. Eertiraan garuu hamma yoonaa nu rukutaa jirti jechuun himachaa jiraachuu isaa dhaga'amaa jira. Waraana wayyaanee gargaaruuf qaamoleen gantuu adda addaa humna nageenya mootummaatiin yakka isaanii waliin harkaaf harkatti qabamuu isaanii ibsamaa jira. Guyyaa kaleessaa boba'aa fe'anii karaa Maqalee imaluuf kan turan konkolaataa buttee 10 ol kan ta'u qaama shira kanaa ta'uun kan argaman naannoo Affaaritti aangaa'onni harka keessaa qaban qoratamaa jiru. Gareen wayyaanes yeroo ammaa cinqii guddaa keessa galuu isaa ibsameera. Kunis uummanni Tigraay fi dargaggoonni hanga har'aatti naannoo daangaa humna Itoophiyaatti harka laachaa jiraachuu hubachuun danda'ame. Wayyaaneen dirqamaan gara waraanaatti namoota isaan galchan keessaa propagaandaa sobaan sabummaadhaan humnoonni nu balleessuuf yaadan waraanuufidha jechuun jaarsi tokko ibseera. Nuyi gootota jechuunis labsuun dargaggoota waraanaan fixaa jiru jechuun humnoonni harka kennatan ibsaa jiru. Itoophiyaa fi Sudaan naannoo daangaa isaaniitti wal mormii uumame akka hiikkatan EU'n gaafate. Dura ta'an Koomishinii Tokkummaa Afrikaa dhimma waraana Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti uumame koomishinichi akka yaaddesse ibseera. Dura ta'an sun biyyoonni lamaan tarkaanfii waraanaa irraa akka of qusatan gaafachuun lamaan isaaniiyyuu biyyoota obbolummaa qaban waliin waliigaltee dhabuu gidduu isaaniitti uumame hiikuuf akka mari'atan waamicha dhiyeesseef. Waldhabdee daangaa gidduutti uumame biyyoota lamaan gidduutti uumamaa jiran rakkinoota jiran hiikuuf yaaliin dippiloomaasii godhamaa jiru danquu akka hin qabnes ibsameera. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan rakkoo daangaa irratti isaan mudataa jiru Tokkummaa Afrikaan qajeelfama daangaa bu'uureffameen hiikuuf yaalii taasisan ciminaan akka itti fufan hubachiisaniiru. Barreessaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo yeroo dhiyootti Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti rakkoo daangaa irratti akka yaachise ibse. Biyyoonni obbolaa ta'an kun lamaan gocha irra caalaatti kakaasan irraa akka of qusatan hubachiisuun dhimmicha irratti furmaata itti fufiinsa qabu fiduuf biyyoonni daandii dippiloomaasii akka hordofan gaafataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa qabinsa booji'amtoota waliin kan wal hin qabanne waraana koo na jala ajjeeseera jechuun waraana Sudaan irraa oduun afarfamtu sirrii kan hin taane ta'uu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa ibsuun ni yaadatama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa kan hin qabatte kana fakkaata. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik, sabiskiraayib gochuun dagatina. Galatooma.